Taphni guddaan torban kana eegamu Anfield irratti kan gaggeeffamu Arsenal fi Liverpool gidduutti kan gaggeeffamudha. Arteetaan kilaboota gurguddaadhaan erga gara Arsenal dhufe yeroo hedduu hin mo'amne. Garuu morkiin Anfielditti taasisamu salphaa miti. Yeroo akkasii kana kilaboonni lamaan yeroo walitti dhufan erga yeroo dhiyootiin asitti kun kan jalqabaati. Kilaboonni lama wal dorgomanii tapha lama qixa xumuran. Tapha tokko immoo Anfield irratti Liverpooltu injifate. Taphoota ja'a Liverpool Arsenal waliin gaggeesse keessaa 4 qixa bahee 2 mo'amee jira. Arteetaanis riikardii gaarii qaba jechuun ni danda'ama. Anfield istaadiyeemii hedduu sodaatamu addunyaa irratti. Garuu Arteetaa yeroo baay'ee kan irratti mo'amne asirrattidha. Tapha kana kamtu injifata? Arne Slot shaampiyoonummaa isaanii kabachiisuuf Michael Arteetaan immoo bara kana shaampiyoonaa ta'eef morkii taasisan kana eenyutu milkiitiin jalqaba. Hagammatti kilaboonni lamaaniyyuu taphoota lamaan gaggeessan injifatanii qabxii 6 qabu. Kanaaf tilmaama keessan nu barreessaa. Bara kana gara kilaboota lamaanitti kan makaman Hugo Ekitike immoo Victor Gyökeres galchuu lakkoofsa. Bukaayoo Saakaa miidhamee jira. Kun Arsenaaliif rakkoo guddaadha. Mohamed Salah taphataa gahumsa guddaa qabudha. Arsenaaliif gama biraan rakkoon kan jiru Martin Odegaardidha. Odegaardis miidhamee waan jiruuf tapha kanarratti hirmaachuu dhiisuu ni danda'a. Garuu Arsenaal bara kana filannoo hedduu waan qabuuf waan yaadda'u miti. Tilmaama keessan nu barreessaa. Odeeffannoo waan ispoortii kaanis hordofnee kan isin biraan dhaqqabsiisnu ta'a. Turtii gaarii.